Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii kuni qophii Itoophiyaati. Qophii Itoophiyaa torbee kanaatiin egaa magaalaa Adaamarraa ka'uudhaan amma kan argamu godambaa saayinsii Itoophiyaa keessatti. Nutis godambaa saayinsii Itoophiyaa keessatti kan argamneef waa malee miti jechuudha. Wanta irraa barattan waan guddaa tokkotu agarsiisni godambaa kana keessatti agarsiifamaa jira. Innoo maalinni kan jedhu ol seennee ogeessi achitti nu daawwachiisuu fi waa'ee agarsiisa kanaa isinitti himu qophaa'ee nu eegaa jira. Nutis egaa qophii Itoophiyaa keenya irraatiin kan godambaa saayinsii Itoophiyaa keessatti qophaa'e maalinnaan jedhu isiniif dhiyeessuuf jennaa hanga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa isiniin jenna. Bagana eegdanii egaa daa'immanitti godambaa saayinsii Itoophiyaa kana keessa maaltu jira kan jedhu ogeessi nu daawwachiisu ni jira jedheenira. Mee maqaa keessanitti maatii daa'immanitti maal daawwachiistu maaltu as keessatti qophaa'e? Akkam jirtu ijoollee, ani maqaan kiyya Lalisaa Biraanuu Galataan jedhama. Ogeessa olaanaa dippiloomaasiiti. Godambaa kana keessatti immoo seenaa dippiloomaasii Itoophiyaa kan durii kan ammaaf gara fuulduraattis addunyaan kun garamitti deema kan jedhu isin daawwachiisna. Egaa ijoollee sagantaan keessanis sagantaa Itoophiyaati kan jedhu kan haasa'uuf deemnus waa'ee dhimma dippiloomaasii Itoophiyaati. Asirratti giloobiin argitan kun kan naanna'u ammaantan Itoophiyaan addunyaarraa biyya adda addaa keessatti imbasii isheen qabdu kan agarsiisudha. Yeroo ammaa kana imbasii 46 fi qoonsilaa 6 qabna. Walumaa gala 52. Isinis gaafa guddattan gara fuulduraatti dippiloomatii taatanii politikaal saayinsii seera barnoota adda addaa barachuun waajjira kana foreign affairs yookaan haajaa alaatti qaxaramuudhaan biyya keessan Itoophiyaa biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti biyyoota Laatiin Ameerikaa, biyya Awurooppaa, biyya Eeshiyaa, biyya guddugaleessa bahaa keessatti dippiloomatii ambaasaaddara ta'uun biyya Itoophiyaa tajaajiltu jennee abdii godhanna. Alaabaan asirratti argitan kun immoo alaabaa biyyoota 193ti. Yeroo mootummooti wal ta'an bara 1946 biyya Ameerikaa Saan Firaansiskoo jedhamu keessatti mootummoota wal ta'anii yookaan Yuunaayitid Neeshin yeroo dhaabbatu Itoophiyaan warra dhaabbata sana hundeessan 45 keessaa biyya tokko turte. Kana fakkaataa jechuudha wanti as jiru. Ani garuu gaaffiin qaba. Gaaffii bareeda. Ijoolleen imbaasii jechuun maalinni qoonsilaa jechuun maalinni jechuu danda'u? Egaa. Itti himuu qabna qaba. Itti himuure? Egaa ijoollee imbasii jechuun biyya keessan biyya keenya biyya Itoophiyaa bakka bu'uudhaan biyya biraatti fakkeenyaaf biyya Keeniyaa, biyya Ameerikaa, biyya Chaayinaa keessatti imbasii achitti banamaa jechuudha. Biyya sana keessatti dhaqanii kan hojjetan namoota biyya keenya hojiin isaanii immoo hariiroo biyya lamaan gidduu jiru, hariiroo dinagdee, hariiroo siyaasaa, hariiroo saayinsii biyya keenyaaf biyya dhaqanii itti hojjetan keessatti kan hojjetu jechuudha hojiin isaanii. Kanaaf qoonsilaa jechuun imbasii aangoonsaa imbasii gadi kan ta'e dhimma aadaa, dhimma seenaa, dhimma dinagdee irratti kan hojjetu yoo ta'u imbasiin garuu guddaadha.
Imbasiin immoo namni ambaasaadara ta'e imbasii keessatti hojjetu immoo mootummaa biyya kanaa fakkeenyaaf Dr. Abiy bakka bu'uun waliigaltee adda addaa mallatteessuu danda'a. Hojii siyaasaa dabalatee hojjeta jechuudha. Kara garaagarummaan isaa. Meeqa akkanaa galetti jechuudha. Imbaasii jechuun fakkeenyaaf biyya Ameerikaa keessatti Itoophiyaan biiroo ishii banattee achi dhimmoota biyya keenya Itoophiyaa ilaallatan wanta achitti xumuramuu qabu adeemsota adda addaa Itoophiyaa bakka buutee bakka achitti namoonni dhimma itti ba'an yookiin immoo bakka sanatti faayidaa adda addaa itti oolan natti fakkaata. Akkasii sirriidha. Ameerikaanis akkuma kana biyya keenya Finfinnee keessaa qabu walitti dhufeenya nageenyaa irratti, walitti dhufeenya dinagdee irratti, walitti dhufeenya hawaasummaa fakkeenyaaf dhimma barnootaa, dhimma fayyaa hojii wal qabate warri Ameerikaas asuma ta'aniiti kan hojjetan. Nutillee Washington DC biyya Ameerikaa qabna, warri Ameerikaallee asii qabu. Biyyoonni adda addaas egaa akka ogeessi nutti himaa jirutti biyya keenya Itoophiyaa keessatti imbaasii yookiin egaa biiroo banatanii tajaajila kennaa jiru jechuudha. Amma immoo garam deemna jechuudha. Gara seenaa Itoophiyaa durii xiqqootti argisiisnu ijoolleetti. Maaliif sagantaan kun illee sagantaa Itoophiyaa jedhudha miti. Itoophiyaan kun eessaa dhuftee maal keessa dabartee dhuftee maal fakkaatti kan jedhu ijoolleetti agarsiisna jechuudha. Amma kan asitti arginu biyyi Itoophiyaa jedhamu kun biyya tureedha, biyya qaroominaa, biyya sirna mootummaa yeroo dheeraaf qabudha. Nuti garuu kan irratti xiyyeeffannu godambaa saayinsii kana keessatti walitti dhufeenyi Itoophiyaan biyyoota adda addaa wajjin baroota dheeraa keessatti qabaachaa turteedha. Dhimma dippiloomaasii dubbii keenya irratti dippiloomaasii jecha jedhu kana maaf jalqaba hiikatti ilaallu. Ijoolleen isu gaafachaa jiru miti. Ijoollee dippiloomaasii jechuun saayinsiidha, ogummaadha. Itoophiyaan kun egaa biyya Ameerikaatti yeroo imbasii banattu fakkeenyaaf namni mana hospitaala keessa jiru, mana qorichaa keessa jiru kan nama yaalu ogummaa yaalu barata miti, dooktora miti. Akkuma kana namni imbasii keessa hojjetu immoo kan inni baratu walitti dhufeenya addunyaa seera. Na ogummaa dippiloomaasii jechuudha. Namni ogummaa dippiloomaasii baratetu immoo imbasii keessatti hojjeta. Dippiloomaasii jechuun hariiroo fakkeenyaaf biyyooti akka waliin gara lolaatti hin deemneef, gareen adda addaa gara lolaa keessatti akka hin deemneef biyyoota yookaan garee adda addaa saayinsiitti walitti araarsuu danda'amudha. Nageenya ittiin buusuudhaaf. Yoommoo humnaa ol ta'es immoo biyyoota adda addaa gareen adda addaa lola keessa galanii booda garuma dippiloomaasii kanatti deebi'anii dhufuudhaan warri wal lolaa turan ittiin araaramu jechuudha. Lola duras lola boodallee hin fayyada. Karaa biroof immoo biyyoota adda addaa wajjin hariiroo michummaa, hiriyyummaa, firummaa, dhimma saayinsii irratti, dhimma hawaasummaa irratti, dhimma barnootaa irratti, dhimma daldalaa irratti biyyoota biraa wajjin hariiroon kan ittiin uumnu karaa hojii dippiloomaasii, karaa saayinsii dippiloomaasii, karaa ogummaa dippiloomaasiiti. Kana jechuudha. Hiikuma dippiloomaasii beekuu qabu ijoolleen keenya jedheeni. Ijoollee egaa amma seenaa dippiloomaasii Itoophiyaa kan bara durii bara Queen Sheba ti jalqabee yookaan immoo Nigisti Saabaa jedhamti biyya kanatti biyya Israa'el deemuudhaan hariiroo biyya Itoophiyaaf biyya Israa'el gudduu ti jalqabee jechuudha. Yerusaalem dhattee mootii Solomoonii wajjin
wal argite. Seenaan dippiloomaasii Itoophiyaa bara sanaa jalqabe. Yaa'u Queen Shebaanii baay'ee beekamtu turte. Biyya Gibxi faa biyya Hindii faa wajjin immoo hojii daldalaa hin hojjetti turte. Gaaffii ishee. Namoonni asitti arginu kuni gaalarra taa'anii jiru. Kana jechuun bara geejjibni ammayyaa hin eegalin irraa jalqabaniiti walitti dhufeenya taasisaa turan jechuu barbaadeeti moo maalinni? Dhugaadha Dibaabee. Yeroo geejjibni ammayyaa kominikeeshiniin illee kan akka bilbilaa yeroo ittiin jirretti dippiloomaasiin jalqabe. Gaalarra taa'anii jiru. Gaalli immoo karaa dheeraa utuun dheebotiin bishaan yeroo tokko dhuddeen guyyaa baay'ee deemti. Kanaaf bara sana kana fayyadamaniiru jennee yaanneeti. Kan keessa deeman illee immoo giddugaleessi ba'aa baay'inaanii lafa aduun baay'atu biyya cirrachaati waan ta'eef kan ittiin keessa imaluu danda'an gaala jennee fudhanneeti. Ka'umsa fudhannee. Nutis kan torban kanaaf qopheeffannu xumurree jirra. Garuu immoo kutaa tokkoffaa qophii kanaa xumurre malee kutaa lammaffaan isaa immoo torban kan itti fufu ta'a. Turaanuuf jiraadhaa guddadhaa.